Olle oltanii warri bultanis bulle bultanii jenna warri lafu deemtanis akkan gaarii qabaadha warri amma isinii barees guyyaa gaarii qabaadha amma na biraan sa'aan sa'a laaqanaati ayyee hedduu ijoolleen dirree dhawaa waa'ee dirree dhawaa san please irra nuu deebi'ii namni keenya hubannaa cimaa harkachuu qabaa waan jaaniif waa'ee dirree dhawaa san arra deebuudhaaf dirqama jechuudha. Seenaa dirree dhawaa tana namni beekuu qabaa hubachuu qabaa. Dirree dhawaa irraa haasoinaa seenaa dhiyaadhaa. Wanni irraa haasofnu mata dureen irraa seenaa dirree dhawaati. Dirree dhawaa Oromiyaa bahaa ona afran qallooti. Dirreen dhawaa Oromiyaa bahaa ona afran qallooti. Lafa Oromoo taate jechuudha. Lafa Oromooti jechuudha. Dirreen dhawaa lafa Oromooti. Dirree dhawaa tana dura magaalaan turtee jaldeessa jaaniiti kiiloomeetira 45 dirree dhawaa irraa fagaattee argamti. Magaalaan amma jirtu dirree dhawaa tanarraa kiiloomeetira 45 fagaattee argamti. Magaalaan san jaldeessa jaaniin. Namni magaalaa san bulchuu ture Maarshaa Naahoo Sannaay jaaniin. Maarshaa Naahoo Sannaay bara 1870 takka Minilik irraa ajaja fudhachaati kastama gumruuka achitti bulchaa ture jechuun namni sanii. Achirraa bara 1902 magaalaan lafa dirree dhawaa tana dhufte. Lafti dirree dhawaa tuni nama maqaan isaa Dhawaa Elemoo Muudee jedhamu hagosti isaa alaa isaan yaamamti. Dirree dhawaa Elemoo Muudee jedhanii. Dhawaan kuni nama mudhii ol qullaa deemu nama loon hedduu baay'inaan qabu nama raagaadha. Sheekaa siimiti damiinaa siimiti akka himanitti nama raagaadha inni kun akka wayyuuti jechuudha. Dirree dhawaa tan akka magaalaan dhuftu baaburri akka dhufuu taa'u xayyaarri akka samiirra deemuu taa'u bursoo akka magaalaa taatu waan akkanaa kanallee nama raagee ture jechuudha. Oromoon ni raaga dur amma amantiidhaan dhorkaa dhufan malee ni raaggata jechuudha. Oromoon kun seenaadha. Seenaa duritti Oromoon hoodataa ni raagataa heeraaf seera qaba akkasiin bulu ture jechuudha. Bulmaata Oromooti san. So dirreen dhawaa Elemoo Muudee jaamteeti jaarsa saniin beekamte jechuudha. Kana gaamma bara 1902 baaburri yeroo dirree dhawaa dhufee dirreen dhawaa dhaabbatte dirree dhawaa tuni kiiloomeetira 500 fi 15 Finfinnee irraa fagaattee kiiloomeetirii 55 Adaree Biyyoo irraa fagaattee kiiloomeetira 300 fi 10 takka buufata Jabuutii irraa fagaatteeti argamte jechuudha dirreen dhawaa. Bara 1902 yeroo dhaabbattu bara 1908 manni barnootaa jalqabaa Alliance School dhaabbate jechuudha. Manni barnoota Faransaa bara 1908 dhaabbate dirree dhawaa irratti yeroo jalqabaati akka Itoophiyaatti mana barnoota jalqabaati as I think bara 1908 jechuudha dhaabbate manni barnootaa sanii haaluma wal fakkaatan bara 1908 manni maxxansaatis dhaabbate maattamee akka jedhan jechuudha printing pressiin bara 1908 dhaabbate gaazexaan mata dureen isaa Aimroo jedhullee yeroo sanbee dirree dhawaa irratti jechuudha kunillee bara 1908 kun 1911tti hospitaala Faransaatu ijaarame dirree dhawaa irratti hospitaala Faransaay hospitaala illee dirreen dhawaa jalqabaa harkatte jechuudha 1911tti kun 1919tti Greek humanitiin Greek umanni Greek dirree dhawaa jiraatu mana barnootaa banatan 1919tti kun Greek school jaanii Greek community school jaanii banatan 1929tti Henry Munfared namichi jaamu warshaa daakuu bane dirree dhawaa irratti yeroo manni Itoophiyaa hundi dhagaa irratti midhaan daakatu warshaan daakuu yeroo jalqabaatiif dirree dhawaa irratti 1929tti baname jechuudha. 1935tti Mahajaan School jaaniiti warri Indiyaanota warri Indii jechuudha. Warri dirree dhawaa keessa jiraatu mana barnootaa community isaanii jaallatan Mahajaan School jaama bakka naannoo Faras magaalaa san jira ammallee barruusaa illee gubbaarra ni jirti achitti jaarratan. Kana jechuudha amma dirree dhawaan haala kanaanii gartee magaalaan san dhaabbachaa dhufte warshaan simintootis ni dhaabbate warshaan nooraa ni dhaabbate warshaan kotonii ni dhaabbate ka'uchuu magaalaa industiriin dhaabbatte jechuudha dirreen dhawaa gabaabatti seenaa isii yoo ilaallu amma kana jechuudha. Magaalaan tun gaarreen 10 takkaan marfamtee teessi. Gaarreen 10 takkaan marfamtee teessi. Gaara laga harree gubbaa taa'u kanarraa yoo eegalle gaara daaluu jaaniin gaara guddaa laga harree gubbaa taa'u kana haqafiiraa jechuudha haqafiiraa. Qafiira gubbaa gaara jirami gaara qafiira kanaan gaara daaluu jaaniin gaara daaluu kanatti aanee gaara laga harreetii fi ganda gabaree iddoo gaara tokko jira
gaara kiyyoo jaanii. Kiyyoo kana waggaa dabarte gaara diboo ileettee ganda gabaree gubbaa jiru guddaa kana dhufte. Gaara ganda gabaree kana gama harka bitaatiin yoo achi siixu ammaas gaara kooraa jaanii jira. Akkuma kooraa fardaa fakkaata gaarri san yoo ilaaltu. Gaara kooraa sanitti aanee gaara toomaatii jira. Gaarri toomaa kan yeroo kubbaa taphan dhufaa fiinee ijoolleen magaalaa ni beektachi dheenee deebine fiigichaaf. Magaalaa irraa qochis qa'aa jechuudha. Akka duriitti ammaan tana magaalaa hedduu ta'ee gaara toomaa sanitti dhufte. Gaara toomaa san yeroo achi dabartee bishaan galaana shinyiilee kanaa jira achi dabartee dirree xiyyaara duuba gaara guddaa ciisu kanaa jira. Gaarri kun maal jedhama? Raabaal jedhama jechuudha. Raabaal jedhaniin gaara raabaal. Gaara raabaalitti aaree gaara falamaatii jira. Gaara falamaatti aaree gaara diimaa kan FM irra dhaabbattu jira. Hara malkaatti as dabartee jechuudha. Saabbiin gama duubaa jarba. Achii yeroo itti san booda ammas gaara diimaa kanatti aanee gaara buttujjii dhufta. Gaarri buttujjii kun fuudheeti gaara haaskuul gubbaa si geessa. Gaara haaskuul gubbaa kottee farda alaa jaaniin. Gaara kottee jaaniin maqaa. Gaara kottee san. Gaarri kottee san gaara kamissi qaceelcha gaara addis katamaa iddoo jiru gartee karaa asfaaltii hareera irraa gad dhufu kanaa fi cirracha galaana addis katamaa qaxxaamuru san gartee cirracha dachaatu iddoorra gaara dachaatu kan jiru san gaara saniini gaara baabbuu jaaniin. Akkasitti gaara kudha takkaan marfamtee taa'achu saanaan xiqqaansan. Duuba seenaan isaa gabaabatti kana fakkaata. Akkaataa magaalaa fi baadiyyaa yoo ilaalle dirreen dhawaa baadiyyaa 29 qabdi gaafa duraa amma 38 qabdi. Duraan 29 yoo qabaattu amma 9 deebisan araddaa 9tti walitti deebisanii araddaa 9 godhan. Araddaan 9 godhanii walitti deddeebisan jechuun 01 jaaniiti maqaa kana moggaasan. Duraan maqaa qabdi laga harree jennaa, ganda gaaraa jennaa, ganda dippoo jennaa, ganda qoree jennaa, ganda sigaltee ganda garaadaa jennaa, ganda gammachuu jennaa, guggubaa jennaa, laga harree jennaa, dachaatuu jennaa, ammistanyaa jennaa. Maqaalee akkana kana qabdi dirreen dhawaa afata iisaa jennaa, magaalaa cabxuu jennaa. Sigaltee poolis maree qoxxoba maqaalee akkana kanaatu jira dirree dhawaa irratti. Maqaan kun haqameeti maqaa ambaatiin 01 03 03 haa bakka bu'amu jaaniti ajajni abbaa isaa hayyeerraa kanname jechuudha. Ammoo gaa kana aboo maaliif taa'awanni kun seenaadha. Moggaasa Oromooti lafa Oromooti moggaasa Oromoo qaba. Maaliif ta'a jennee ijoollee teenya ta'a qondaala aangoo irra jirtullee gaafanne lakki ajaja gubbaarraa dhufee dirree dhawaa tana Somaaliif Oromoo waan irra wal falmiteef maqaa kana jijjiiruun dirqama ta'eeti takka 01 02tti ka Amaara kana goonee jedhaniiti ajaja godhan. Lafa Oromoo irratti ka maqaa qabu maqaallee jijjiiran. Boru maal godhuu deeman dhawaataan moggaasa Somaalee itti baasuu deeman jechuudha. Duruu eegalan amma jaldeessaa'uu maal elhamar maal akkana tokko jaanii jaldeessaa'uu maqaa tokko baasaniifi jiran. Maqaa adda addaa baasuu jiran duruu moggaasa eegalanii sigaltee kuni ni beekama shira jechuun shira deemu jiru Oromoon beekuu qabu. Fakkeenyaaf baadiyyaalee dirree dhawaa 29 keessaa yoo fakkeenya akka maqaa isinii tuqee garba aananoo jira, jaldeessaa jira, balawaa jira, kurtuu jira, awwaallee jira, biyyoo awwaallee jira, bishaan bahee jira, bakkee halloo jira, adaadaa jira, laga birraa, laga door, laga harree, laga harree, ija aannanii, ganda tasfaa, malkaa jabduu, falama jaaniiti, adagaa falamaa jaaniin. Alaa fi noolee turre wal falme bakka ganda sanii. Adagaa falamaa jaaniini, adagaa jaan amaariini, falama ittiin Oromooni. Sigaltee adagaa falamaa jira, jalloo bal'inaa jira, harallaa jira, laga odaa jira, laga odaa mirgaatii fi laga odaa guduunfataa jira, halloo busaa jira, dhujumaa jira, waahilii jira, sigaltee hulul dirree jaarraatii jira, hasallisoo jira. Moggaasni kun lafa baadiyyaalee dirree dhawaate jechuudha. Waan takkaan isinii himamee shira gaaf tokko ta'e. Ijoollee Amaaraati jira warra wal beenu warra baadiyyaa keessa barsiisu. Yeroo bara 2005 akka faranjiitti Itoophiyaa 97 filmaanni godhamu. Baadiyyaalee dirree dhawaa tana keessatti uummanni Amaaraa moo'ee filmaata warri quba lamaa san qinijjite jechuudha. Oppidiyoo mataa dhukube akkamitti uummanni kun moo'uu danda'u jiraata tokko hin qaban uummanni Amaaraa baadiyyaarra. Akkamitti isaan moo'uu danda'anii jedhanii qorannaa gaggeessan. Ijoollee Amaaraa hanqa muraasa tokko hanqa achi baadiyyaa keessa deemee afaan qaraasisuutu sigaltee maal jaan yoo uummanni Amaaraa akkasitti hin deebine nafxanyaan akkasitti hin deebine yoo feetan quba lama gubbatti eeksii godhaa jaanii hin feenu jechuudha. Warri baadiyyaa hin feenu Amaarri nuti deebuu hin feenu jaaniiti quba lama gubbatti eeksii godhan. Edaa eeksii gubba godhuun san filachuu jechuudha. Namni keenya maaliif beekatu eeksii gubba godhanii gizee yeroo lakkaa'an filmaata qinijjiit moo'e. Wayyaanee mataan dhukkubu oppidiyoo abbaa duulaa fa'aantu dhufanii gamaa gama jaanii gaala lulii qotee bulaa kana irra deemuu taate jechuudha.
hanqa xiqqaatu waan guddaa hojjetee ijoolleen Habashaa gaafa san sira deeme kana qaxab jeetumaa yaadadhee si yaadachiisee jechuudha. Kabiraagaa waa'ee istaatiksii lafa dirree dhawaa irraa hin waan takka takka isinii kaasame istaatiksii lafa dirree dhawaa. Istaatiksii lafa dirree dhawaa tuni 1987 filannaa lakkoofsa uummataa godhame irratti jechuudha yeroo naannolee adda addaa muran san 1987tti Oromoon lakkoofsisaa 224 ture. Oromoon 224 ture. Amaarri 70 takka Somaaleen 36 ture jechuudha. Somaaleen 36, Amaarri 70 takka Oromoon 224 ture jechuudha. Istaatiksii parsantii yoo keenya Oromoon 48, Amaarri 27, Somaaleen 13 jechuudha. Dhibbeen taadhaan yeroo kaa'amu. Amma gaa bara 1999tti haareetti ammas lakkoofsi godhame. 1999tti yeroo lakkoofsi uummataa godhamu Oromoon 257 ta'e parsantii 46 jechuudha lamaan irratti. Amaarri parsantii 68 68 nama 68 duraan meeqa ture 71 ture amma 68 gabboo jechuudha. Parsantiidhaani parsantii 20 ta'e inni duraan meeqa ture parsantii 27 ture parsantii 7 hir'ise jechuudha Amaarrinis. Somaaleen parsantii duraan nama 36 turan amma nama 83 ta'an. 83 waggaa ta'an 36 irraa parsantii 10 takkaan dabalee jechuudha jirri kun. Amma gaalaal hedduminni uummata Somaaleetis parsantii 10 takkaan dabalee ikoonomiin biyya Itoophiyaa tunis parsantii 10 takkaan dabarte diijitala majaanii warri wayyaanee kunis asirraa waan 10 takkaa takka qaban. Musiibaa 10 takkaa tan ajaa'iba jaaga ajaa'ibsadha. So istaatiksiin yeroo bahu dhukkubni addatti gaa uummata Amaaraa dhufee magaalaa san keessaa fiixee kan uummata Oromoo Somaaleen tuqin kan Oromoo lakkoofsisee akka ganna hirmaanne limdee akkamitti diramee fi Somaalee inkubeetara kamiin baay'isanii waan ji'oogiraafii isiniif hin dhiisa. Kana warra istaatiksii Itoophiyaa dalagusanii shira ta'uu akka mul'atu isin mul'isu fedheeti. Waa'ee bulchiinsaa irraa isin tuqa ammas. Waa'ee bulchiinsaa irraa waan xiqqoo takka isin tuqa. Waa'ee bulchiinsaa irraa isin tuqu dirreen dhawaa tuni araddaa baadiyyaa qabalee jaanii 9 qabdi magaalaan. Araddaan 9 tuni araddaan takkittiin kursii 13 qabdi muudama 13. Iyaandaandu qabalee 11 maqammacaawaa shumat maqammacaawaa alluut maalan akkas jechuudha. Araddaan 9 tokko mataa isaaniitti muudama 13 qaban. Duuba gaamma 13 kana fakkeenyaaf mee maqaa yoo isin egaa akka isin ijoolleen speeshaalii ijoolleen naannoo dirree dhawaa namni biyya jiru akka hubatuuf isaaniif hin hubachiisu sagantaa kiyya guddaanii ዋና ስራ አስፈጻሚ ጅራ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ጅራ ንግድና ገቢዎች ጅራ ሴቶችና ወጣቶች ጅራ ትምህርት ማስተባበሪያ ጅራ ጤና ማስተባበሪያ ጅራ ጸጥታ ማስተባበሪያ ጅራ ስራ አስካጂ ጅራ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጅራ አፈ ጉባኤ ጅራ የአፈ ጉባኤ ጸሐፊ ጅራ የኢህአዴግ ካድሬ ፊ የሶሌፓ ካድሬ ጃኒ ኩደሰዴን ከነ ቀበቹ ሙደማ ኩደሰዲ ቀበቀበሌን እንዲኑ አመጋ ኩደሰዴን ቱን ኩደሰዲን በከሰገሊቱን ዲባፊ ኩደቶርባ ታቹ ኩርሲ ወሊገላ kursi dhibbaa fi 17 kanarraa opiniyoon 29 qaba. Biyya san isaaf bulchu jiraa siin jaayyoo gaafattu. Dhibbaa fi 17 irraa 29 qabattee maal bulchitaa gaafii isiniif hin dhiisa ammallee. Fakkeenyaaf isin haa kaasu. Dhibbaa fi 17 sanirraa Oromoon 29 qabdi muudama kursii 29 qabdi. Somaaleen kursii 45 qabdi. Uummanni Amaaraa kursii 26 qaba. Amaarri 26, Somaaleen 45, Oromoon 29 qaba. Warri Dabuub 12 qaba, Tigireen 4 qabdi, Adareen takka qabdi. Akkanaan muudamni kun 17 adeemee jechuudha. Mee fakkeenyaaf hojii gaggeessu qabalee waan sira askaa jechuudha guddaan walii gala Oromoon qabalee 2 qofa bulchiti. Qabalee ganda qoreetii fi qabalee lagaarree. Amaniti nuti ganda qoreetii fi lagaarree beekna jechuudha. Bakka lamaan tana liqaawan barri Oromoo. Somaaleen immoo 3 bulchiti. Qabalee 3 bulchiti. 3 malkaa jabduu magaalaa cabxuutii fi ganda garaadaa jechuudha. Beekni magaalaa cabxuu hoggaan jiru Caataraa, Kooneel, Afateessaa kun walitti deebi'eeti magaalaa cabxuu jee waliin 07 ta'e magaalaa cabxuu jeetumaan fudhadheeni. Magaalaa cabxuu ganda garaatii fi malkaa jabduu sira askaajii ta'ee waan sira guutuu bulchu Somaalee jechuudha. Bulchiinsa harkaa qabu hoogganaa walii gala.
araddaa sadii bulcha Oromoon araddaa lama bulcha. Barnoota naalaalu barnoota babal'isuu irratti biiroon waajjirri olaanaa hundinuu araddaa lama bakka bu'aa qaba. Oromoon araddaa lama qofa irra qabdi. 03 fi 04 Kaziiraa fi ganda qoree jechuudha. Kaziiraa fi ganda qoree qofa irratti Oromoon barnoota gaggeessa jechuudha. Somaaleenoo araddaa 5 irratti gaggeessa. Araddaa 5 irratti gaggeessti Somaaleen. Araddaa 5 malkaa jabduu qafiira. Qafiiraan Somaaleen barnoota gaggeessaa beekaa. Malkaa jabduu qafiira magaalaa cabxuu laga harree amma laga harreetis Somaaleetu gaggeessa. Barnoota timirti maastaawabaree alaafiin isaanii jechuudha. Muudama isaaniiti. Laga harree fi ganda garaadaa laga harree magaalaa cabxuu qafiiraa fi malkaa jabduu shanan kana barnoota Somaalee gaggeessa. Oromoon Kaziiraa fi ganda qoree gaggeessite jechuudha lamaan kana. Nageenya halaallu nageenya hawaasaa eeguu irratti Oromoon ammallee lamuma qabdi. Oromoon lamuma qabdi ammallee 04 fi 08 laga harreetii fi ganda qoree jechuudha. Ajaa'iba. Nageenya guratti laga harree fi ganda qoree qabdi Oromoon. Somaaleenoo 4 qabdi. Malkaa jabduu, Saabbiyaan, magaalaa cabxuutii fi ganda garaadaa. Araddaa 4 kana. Malkaa jabduu, Saabbiyaan, magaalaa cabxuutii fi ganda garaadaa Somaaleetu nageenya eega jechuudha. Oromoon 04 fi 08 duuba haala kanaan jechuudha. 117 irraa Oromoon 29 qabattee Somaaleen 45 qabachuun jechuudha. Ammaan ergaan kiyyoonni guddaan dabarsu maali? Warreen viidiyoo kana ilaaltan Oromoon magaalaa Dirree Dhawaa tana eegaa wayyaaneen harkaa fudhattee ganna 20 fi amata 27 jechuudha. Amata 27 kana Oromoon ifiif usuun ifiif iyyuu dadhabuun dubbachuu dhabuun rooroo tana cimsaa dhufu jira. Amma fuuldura immoo gara naannoo 5 jaanii Somaaleetti achi murteessuu deeman Dirree Dhawaa tanaawu. Gaafa bara 1987 dura filmaata Itoophiyaa ka duraa san immoo Dirreen Dhawaa heddumina uummataa ilaalanii istaatikaalii jechuudha. Baadiyyaa fi magaalaatti heddumina uummataa ilaalanii Oromoodhaaf murtooyte lafa Oromootii OPDO'n itti dorgomtuu jaanii murteessan mircaa boordiin xalayaan mircaa boordii irraa bulchiinsa Dirree Dhawaa ka yeroo san ture Habtaamuu Asaffaa Waaqjiraa nama jedhamu mucaan san gurbaa dhaloota warra Bishooftuuti. Yeroo isaatu shiggir mangistii bulchuute Dirree Dhawaa xalayaan dhufteetti yeroo sanitti jechuudha. Waldhabbii guddaatu Hassan Ali pireezidaantii Oromiyaatii fi gurbaa Habtaamuu jaaniin san gidduu ture jechuudha. Maal irratti Oromiyaa jala seenuu qabdiidha, adiyoon dorgomuu qabdiidha. Abdulmajiid Hussein Rabbi rahmataa godhuuf ni du'e kasoodeeppaa jaaree jechuudha. Dhaaba Somaalee kajaare inni waca kaasan uummata Somaaleeti isaa wajjin yeroo san isaana gurguraa jaanii isaanis hidhannoo ni qabanii wixwix jaanii waca kaasan. Waca kaasnaani dubbiin tun haa qabbanutu jedhee Hassan Ali qabbaneesse dubbii san lafa dhaabe. Ammoo Oromoof hannamuu qabdi turte. Achirraa Dirreen Dhawaa federaala ta'uu jalqabde jechuudha. Yeroo jalqabaatiif laata. Egaa wayyaaneen dhufte jechuudha. So seenaan san xalayaan san mircaa booddii ni jirti. Buufata filmaataa Dirree Dhawaattis ni jirti jechuudha. Gilibbaaciin garagalchi. Dirree Dhawaaf Oromoof murtaa'u. Oromoon fudhachuu dadhabe. Bar wooma sii murteessanillee fudhachuu dadhabuun musiibaa biraati. Naakan naatee kee gaafachuunis tabiraa. Wooma sii murteessan tana fudhachuu dadhabuunis musiibaa biraati. So gabaabatti wanni himu maali? Oromoonni lafa Dirree Dhawaa tana Oromoon Wallaggaa, Oromoon Jimmaa, Oromoon Iloo Abbaa Booraa, Oromoon Walloo, Oromoon Baalee, Oromoon Maccaa Tuulamaa, Oromoon Harargee, Oromoon hundinuu lafti tun ta'eeti. Walqixa qabda. Oromoon jaarraa 11ffaa keessa labsii dabarsee jira. Labsii inni dabarse maal jaa? Qabeenyi horatni Oromoo ka dhuunfatti qabu qabeenya dhuunfaa isaa ta'ee akka qabeenyummaatti immoo Oromoo waliigalaati jaa. Lafti san ona afran qallooti Dirreen Dhawaa. Ammoo akka Oromootti lafa Oromooti. Oromoon baadiyyaa kaabaa kibbaa lafa saniif dhimmamuu qaba jechuudha. Arraan tana iyyuu qabdan Oromoon biyya alaa ka'ee falmuu qaba. Wanni kun sirnaa miti. Dirreen Dhawaa Oromoof kennamuu qabdi. Federaala wanni jiru hin jiru. Seera addunyaatti federaalli siistama ittiin wal bulchani. Federaala jechuun siistama ittiin wal bulchani. So federaala jechuun siistama ittiin wal bulchani malee lafti federaala hin taatu addunyaa irratti hin dhageenye. Lafa akkamii federaala godhan? Siistama ittiin wal bulchaniitu federaala jechuudha. Saniifuu wayyaaneen shiran irratti hojjechaa jirti.
yoomuu dantaa Oromoon eegan even warri dirree dhawaa ni yaadatanii ijoolleen dirree dhawaa especially yeroo uummanni dirree dhawaa irra guddaan kotorbaandii magaalaan san magaalaa daldalaati buufata daldalaa guddittiidha Eertiraa Asmaraa irraa dhufuu turan Gaambeellaa irraa dhufuu turan Hawaasaa irraa dhufuu turan Itoophiyaa tana guutuu baadiyyaa kaabaa kibbaraa dhufaniiti daldala dirree dhawaa irra daldalachaa turan wanni sanni dhaabbatte maaliif bulchiinsa mootummaa wayyaanee dhabe waan san dirree dhawaa kuffisuu waan fedhaniif even baabura hadiida baaburaatillee dhaabaniiti tiraaknii guddaan jechuudha iskaaniyaan masfir industiriyaal injineringii tiraaknii guddaan iskaaniyaan masfir industiriyaal injineringii kuduraalee fi muduraalee isaatu baadhatee Jabuutii geessa jechuudha iskaaniyaa gurguddaa fidanii dur baaburaatu kuduraa geessa Jabuutii sanillee dhaabaniiti hanqas takkatti baabura makiinaa isaanii fidanii achi ramadanii kontirool godhan jechuudha. Kotorbaandiin jiraata uummanni dirree dhawaa dur kotorbaandii gandara deemanii guuran kaslaa wasan irratti eegamu akka heera biyyattii kijibaa sanitti boodara irratti eegalama siraay eegama garuu manarra deemanii guuran yoo uummanni fincila godhee nurraan fuutan jee humna waraana addaa kajaarratan qaban admaa battanaa jaanii humna bittinneessaa jaaniiti adda jaarratanii qaban yeroo Oromoo lafa isaarraa buqqaasan yoo Oromoon falme humna bittinneessaa sanatti fidan jechuudha. Santu adda bittinneessee adda ari'a jechuudha. Akkasitti humnaan Oromoon buqqa'aa jira. Amma malkaa jabduu ispeeshaalii malkaa jabduu irratti waan deemu jiru ni beeytanii. Malkaa jabduu tana baaburri karaan guddaan Finfinnee deemu karaa malkaa jabduutiin bahaa jira. Oromoon lafasaa gatiin taaneen gurguruu irraa buqqaafamuu ooyiruu qabus irraa buqqaafamuu sigaltee karaan dachiin sanni barbaadamtii jaanii namoota biraa amma dachiisan qubachaa dhufu jira maaliif karaan guddichi Finfinnee deemu achiin bahaa jira malkaadhaan. Waan achi deemu jiru ni beekame jechuudha. Gandari geerra waan tahaa jiru ni beekama. Maaltu gandari geerra tahaa jira, maaltu malkaa jabduu tahaa jira. Oromoon ni beekanii dhagaya. Saniifuu please Oromoon biyya alaa ergaa tana walii dabarsaa akka addunyaatti wanni kun dhimma Oromooti, lafa Oromooti, seenaa irraa kaaseetiin isin hime irratti falmachuu qaba Oromoon. Wanni kun waan saati, waan keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Hawaasa keenya kana iyyinee cinaa dhaabbachuu qabna. Oromoo humna qawweetiin nuti Somaaleedhaaf rakkina hin qabnu. Somaalee wajjin ubbaleeni afaan wajjin qabna afaan keenyan wajjin dubbatan sigaltee aadaa waliin qabna amantiillee Oromoon bahaa isaa waliin ni qoodata waan hedduu waan isaanii wajji qoodannu jira siyaasni Oromootillee dur gamuma isaanii saniin baqattummaa harkatee soso'aa ture isaaniif hammeenya hin qabnu nuti garuu shira mootummaa wayyaanee Oromoo fi Somaalota san walitti duruuf godhaa jiru ummanni Somaaleetis beekee haqa Oromoo ofirraa eeguu qaba Oromoon kanuma kalee gara bal'ummaadhaan isaan simachaa ture arra san beekanii haqa Oromoo ofirraa eeguu qaban maaliif carraa harkanne jaanii Oromoo terrorisuu qaban Oromoo qawween dhawaa Oromoo qawween buqqaasaa dubra isaanii gudeedaa alaabaa isaanii dhaabaa jiran akkuma Oromoo yoo mulluqeetii fi kanatti harkaa jirtan jechuudha naannoo ona afran qalloo tana irratti akkasuma naannoo Baalee gama jalaa saniinis ilaa Guujiitti illee naannoo daangaa isaanii waliin qabnu irratti roorroo adda addaa oofaa jiran jechuudha uummanni Somaalee sanii wanni isaaniif dhaabnu nuti obbaleeyyanii warra kuushii kabajaan abbootiin teenya kalee walii qabaachaa turte jiraachuu qabdii arraas san isaaniif dhaabne jechuudha. Saniifuu warri Somaalee taatan ergaa kanas nuti isin hammeenyan feenu isin miidhuun feenu ergaan nuti dabarsuu feenu nuti obbaleeyyanii akka kuushitti wal kabajuu qabna seenaa kalee abbootiin teenya waliin qabaachaa turte hubadhaa tana mataa keessa kaayadhaa nuti kabajamuu qabna kalee isin simanne isin qubsuufneef bira Oromoon isin qubsiisee isin wajji nagayaan jiraata isin immoo Oromoo irratti terrorisuu hin qabdan waan jedhu isaaniif ergaa dabarsuu feena nuti Oromoon takkaa nama miine Oromoon mirga isaa gaafata yeroo hundaa'u wanni an jechaa jirus mirga isaa haa gaafatu Oromoon mirga isaa haa falmatu malee ambatti haa roorrifnu hin jenne saniifuu wanni kana hubatee hawaasni keenya irratti dalaguu qaba jechuudha falmuu qabna lafa tana lafti lafa dirree dhawaa lafa Oromooti lafa Oromiyaa bahaa ona afran qallooti akkasitti hubachuu qabna dirree dhawaa muramtee jechuun Oromummaa balleessuudha sirni qabamaa jiru maali baay'inaan gama bahaatiin nooleetu qubataa gama dhihaatiin alaatu qubataa amma lafti alaata Somaaleef kannamtee Somaaleen fudhattee ni jirti akka Erar Huursoo Halchoo Sarkamaa sigaltee kanneen akkanatti alaa qubata ilaa mi'eessotti kana fuudhee jechuudha gama jalaa kanaan jechuudha ni jira so gama bahaa kanaan nooleetu qubata gaa'ilaa hanqa laga diiniitti kombolcha tuqutti ona nooleeti
sigalte dirree dhawaa jaameti muramee jira saniifu zammaajoritiin ooleen gamana buttoqu deemte jechuudha lafa nooles afran qalloo irraa muruu fi qobsumallee akkasumatti oromoo irraa muruudha mishinni deemaa jiru oromummaa facaasu lafa oromoo hambaaf fannuudha sagantaa kana wanni irra deebi'eef jaallan hedduu waan kana irra nu deebi'i ijoolleen teenyaa hubattuu waan ja'aniif sababa saniif irra deebisuu danda'e ammallee waltajjiilee adda addaa kan duratti baanee waan kana himuudhaaf teenya oromoon kana hubachuu qaba hanga furmaanni kan namutti qabsoon teenya itti fufti nuti mirga namaan feenu mirga keenya hambinu tuqinidha mirga namaan tuqinu keenya hambitiin tuqinidha arra mootummaan humna bicuutiin biyya dursaa jiru oromoo guddicha adda facaasu fincila isaan kalee baatii jaha godhaa turan san riveenjii bahuudhaaf haluu bahuudhaaf humna roga murtaawaa ijoollee ogaadeen ifitti qabatee masakatee jechuu oromoo irratti dulchisaa jira jechuu hidhannoo hidheefi kuni oromoon beekee furmaanni qawwee oromoon goota oromoon nama qawwee itti qabe nagayaan ifirraa dhorkan jiru qawwee deebise kana ummanni biyya alaa hawaasa keenya ka biyyaa hidhachiisuu qaba ifirraa self defense godhuuf jechuudha hamba biraa miidhuuf osoo hin ta'in self defense in order to defense themselves ifirraa ittisuudhaaf jechuudha saniifuu ergaan inni dabarsu tana namoonni gaafii qabdan gaafii barreessaa fuuldura marii adda addaa irratti kadhee hannu ta'a waan tana ergaa bareedduu qabdi jeetii yaada ergaa tanas walii dhaamaa waliin gayaan siniin jaa asirratti hin dhaabuu deema gaa jaallan kiyya galatooma ulfaadhaa alla magantaa nagayaan olaa guyyaa gaarii qabadhaa warra halkanitis halkan gaarii qabadhaa oromootiyaa isiniin jaaladhaa nagayaan tura